Yooyaa nageenyi badhaadha guddaa diqqaan nagaa alaamani nagaa harka fuuni akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota lammii miidiyaa kanneen biyya keessa jirtan odeeffannoo gaggabaabaa biyya keenya har'aa haala ayyaana irreechaa guyyaa har'aa isin biraan ga'uudhaaf hin deema hanga dhuma sagantaa keenyaan wajjin turtii gaarii uffata aadaa oromootiin faayamne guyyaa har'aa istuudiyoo keenyatti kan argamnudha. Egaan ayyaanichi guyyaa har'aatti seenaalee gurguddaa ol kaa'anii hedduu dabreen egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota lammii miidiyaadha. Egaan waan odeeffannoo guyyaa har'aa gama sagalee toora bilbilaatiin akkasuma karaa viidiyootiin isin bira naqamna hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turtii gaarii. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota lammii miidiyaa guyyaa har'aa ayyaanni irreechaa bara 2020 akka faranjiitti akka Itoophiyaatti 2013 kabajameetiin ooleetiin jira. Haalli kabaja isaallee kanneen amma duraatiin kan adda ta'ee fi kan hedduu ummata Oromoo hedduu gaddisiisee fi kan yaachise ta'ullee ummanni Oromollee karaa miidiyaalee hawaasaa akkasuma gara keessaatiin illee ummanni Oromoodhaa waliif ibsaatiin jira. Ayyaanni irreechaa kana hin turre kan gammachuu, kan guddina, kan tokkummaa, kan jaalala, kan aadaa gama ummata Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaaf sab-lammiilleen irratti hirmaatanii aadaan hedduun kan mul'achaa turee fi kan ittiin faayaman kan ittiin bareedanii fi ittiin midhaagan ture kan bara kanaa ammoo guutumaan guututti mootummaa harkatti kufuudhaan mootummaan karaa barbaadeensinsee baasaatiin kan ooledha. Ayyaanichi seenaa uummata Oromoo keessatti adda ta'eetiin kan kabajamaa oolee. Egaan ayyaanni kunis guutumaan guututti ayyaana jechuullee baannus ummanni amantaa garaagaraa waan irratti hirmaatan jecha akkuma aadaatti, akkuma qabsootti, akkuma tokkummaatti ummanni Oromoodha kan kiristaanaa, kan musliimaa, kanneen amantaa biroo fi sabaaf sab-lammiilleen yeroo dheeraadha rakkoo fi rakkina isaa irratti kan mul'ifachaa ture. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa odeeffannoo gama biraatiin ammoo ayyaanni irreechaa kun kan baratame amma dura jala bultii ayyaana oolamee bulamee ayyaanicha halkan guutuu eeggamaatiin bulee guyyaa guutuu kan aadaa fi faayoo fi mul'ifachaa guyyaa guutuu oolameetiin galgala keessa gaafa guyyaa lammaffaadha kan addaan galan ta'a. Kan bara kana ammoo ganama subii sa'a 12tti eegalee ganama sa'a 1 sa'a 2 gaafa ta'u ayyaanichi guutumaan guututti mootummaan kan addaan bittinneesse kan achitti argamanillee ammoo nama muraasa qubaan laakkaamu yommuu ta'an gama biraatiin ammoo namoonnummaan mootummaan tikkeetii yookaan waraqaa ittiin seensan mootummaan kenneefis isaan sunis ummata Oromoodhaa duubatti hambifnee nu bira dachaasaniitiin gonkuma nuti ayyaana kana kabajnu jedhanii kanneen dacha'anillee hedduu jira. Kuuwwan ammoo kan dirqiidhaan dhaqanii fi kanneen kaleessallee ummata Oromoo kana gartee gurgurataatiin turanii fi ganaatiin turantu achitti argamee ayyaana kana irreeffatee gama biraatiin ammoo qeerroowwanii fi qarreewwan hamma danda'aniin harca'anii bahanii didanii halkaniin bahanii han Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ayyaana isaanii kabajuudhaaf argaman. Mormii jajjabaa daawun Abiyyi daawun Nafxanyaa firii Jawaar Muhammad firii Baqqalaa Garbaa firii Hamzaa Boronaa fi akkasuma Oromoon guutuun akka hidhaarraa gad hiikaman kan gaafachaa turan afaan Oromooti afaan Ingiliffaatiin. No peace in Ethiopia. Abi must go. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Abi must go. Abi must go. Abi must go. Abi must go. No peace in Oromia. No peace in Oromia. No peace in Oromia. No peace in Oromia. Ilman Oromoo, Kaleessa, Hidhameera, Har'as, Hidhameera, Nuti, Duudni, Duudni, Duudhaa, Alaabatu,
gaa qeerroowwan seenaa guddaa abidda gidduu dhaabbatanii kanneen falmachaatiin ulan gaa biraatiin ammoo qeerroowwan kumaatama lakkaawwan kaleessa har'as dabalatee makiinaawwan 2-3-4-5 bakkeewwan garaagaraa kan irraa hin hidhamnee fi kan irraa hin guuramne naannoon irraa namni irraa hidhamnee fi naannoon qeerroof qarreen irraa man hidhaatti hin darbamne tokko illee hin jiru. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa hiriyaan koo kan qaamaan achitti argamee halkan edaa sa'aatii naannoo 19tti nu biraa deemeetiin achitti argamee Awwiin Kadir toora bilbilaatiin achirraa waan hubatee fi waan achirraa arge dhagahee nu biraan gahaa toora bilbila irratti argamna. Awwii dubbisna. Hello. Awwii mee akkam oolte nagaadha akkam? Mee haala irreecha guyyaa har'aa kan Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan kabajamaatiin ture irratti atillee hirmaachuudhaa fi akka biyya keenyaatti halkan keessa sa'aatii 9 sa'aatii 10tti salaata fajrii dura jechuudha kaatee karaa hora Finfinneetti imalaatiin turte. Mee haalli isin akkamitti irreecha kana irree keessan mul'ifachaatiin ooltan akkamitti ooltan akkamiin isin simatan irreechi guyyaa har'aa maal fakkaatame? Akkuma tu jette beekta nuti guyyaa akkanaa kana beekta naannee nurra dhufa. Ammas guyyaa Oromoon hundi bakka hunda itti wal geessu. Sanirraan ammoo Finfinnee kana waggaa dheeraa fi dharraaneeti. As keessatti wal ga'uun yeroo dheeraa nutti taatee jirti. Bara darbee eegallee baranaa ammoo haala saniin walitti yaanee jennee yaada akkasii qabnallee ammallee quuqama hedduu qabnaa quuqama san achirratti ibsanna jenneellee yaada akkasii qabnaa. Haa ta'u garuu akkas hin taane irreechi akka waan ayyaanni kun ayyaana Oromoo guddaadha. Akka waan ayyaana Oromoo hin taaneef akka godhanii biyya har'aa kana akka waan uummata Oromoo hunda salphisanii jechuudha. Namoota Oromoo hin ta'in hoogganamee namoonni abbootiin gadaatti dabalamanii namoonni saba biraatii fi akkasuma warri jibbiinsa Oromoo qaban hedduun achirratti hirmaate garuu Oromoon kasilaa waan kana haqachi qabu bakka sanitti hin argamne fagootti irraa ittisanii kaan Finfinnee alatti irraa ittisanii kan Finfinnee seene immoo seenee hoteela seenee hoteela baasanii hidhatti guuranii karaa irra deemaatiin achi dhaquuf imalaa irra jiran hunda walitti qabanii guuranii haala akkanaatiin kaleessarraa qabsoo akkanaa godhuuf jedhanii. Nuti ammoo haala saniinuu guyyeetiin halkan jechuudha yeroo nuti bakka tana dhaqnaa jennee obboleeyyan keenya hedduun naannoo jirru kana walitti yaanee bakka takka walitti qabamnee naannoo gara sa'a 9tti achi malla yeroo jennu addabaabaayii naannoo keenya sana bira dabruu hin dandeenye beekta. Ijoolleen immoo hawaasuma walitti dabalamaa dhuftee heddummaanii jirra. Huccuu aadaallee godhatee namni hedduun bakka akka malee achi dhaquudhaaf hawwii guddaa qabna nuun jiru. Garuu hamilee keenya tuqanii akkasitti nu salphisanii akka nuti manatti dechaanu nu godhanii jechuudha. Poolisoonni yoo karaa kana gad dabartan ni dhawaamtanii ani isiniif yaadinti guyyaa deebi'aa yookaan yoo kana asii gad dabartan masmara kana gad dabartan aninuu isin namni biraa baasee jechuudha. Keessaa poolisiin tokko isin dubbisa jechuudha. Afaanii nu qabaniitiin akkasitti mana nu dachaasan obboleessa kiyya. Akka nama Oromoo hin ta'ini tokko akka waan ayyaanni kun ayyaana Oromoo hin taa'amee tokkotti haala kanaan akkasitti hamilee uummata Oromoo hunda tuqan jechuudha guyyaa ammaa kana. Mee gama biraatiin ammoo namoota jibbaa uummata kanaa sababa kanaa qaban hedduu fi irratti hirmaatee jirta. Gama biraatiin ammoo faajjiilee amma dura yookaan alaabaa Minilik bokkuu qabdu alaabaa abbaa gadaa ittiin fokkisuuf ta'e ittiin bareechuuf ta'e wanti sun miidiyaalee hawaasaa gubbattuu akka jabiyaa'u jira. Obboleessa kiyya ilaal wanni kuni dhibbaan dhibbatti yoo asitti nu taate qoosaadhaaf dhufani malee ayyaana kana kabajuuf hin dhufne kana beekuu qaba eenyullee taanaan akka keenya waan ta'eef guyyaa wal jirtiinaatiin ayyaana Oromooti kuni
malee ayyaannaaf ayyaanni boqon isaani wanni akkas godhanii fi akkuma Oromoon magaalaa kana keessatti waliin geenye ayoon isaanii guddaan waan kama qabnu kaama inni ibsatinii fi gaachi wal geenyaan waan nuuqaa waan nutti dhagaamaa mirga sarkuu guutumaan guututti mootummaan kun wanti inni sodaate akka namoonni baay'een jedhanii fi akka hubachaa jirutti falmiin guddaatu achirratti ka'am yookaan irreecha dirree jeequmsaa taasisuudhaaf jedhanii yaada akkasii isaallee kaasanii wanni kun gartee aadaa ummata Oromooti. Kanallee mirkaneessinee jira bar waggaa dabre nama miileenaan ta'amu kun ni beektaati magaalaa Finfinnee kanatti wanni takka otoo hin jinne lubbuun nam tokko otoo hin baane dhiigni tokko otoo hin jinne akkasitti nagummaa keenya agarsiifneeti naamusa qabaachuu keenya agarsiifnee tokkummaa keenya agarsiifnee gallee jirra. Oromoo kama gaafsanii sanii kaarra baa'uun kun illee sila akkas ture. Garuu wanni isaan Finfinnee kanarraa nu ittisanii fi maaf Oromoon haqa ofii falmataa maaliif hidhamaa isaati haabuu jedhee falmataa ka jedhu hanuma. Qeerroowwan tokko falmii dhageessisu turanii achitti argamanii kuuwwan ammoo jumlaadhaan qabamanii gara manadhaatti kan gurguramanillee baay'ee jira jedhanii inni kun hangam dhugaadha atis qaamaan achi turte waan ta'eef. Kana hedduullee beekuullee baadhu garuu akka dhagaa jirutti ijoollee hedduu amma warra ganama wajjin turanii akka tasaa shulaniitiin gara keessaatiin dabranii hedduu si qaban jedhanii ammoo warra naannoo biraatiin dhufaa turanii hedduullee qabanii jiranii akka qabanii dhutitti kaleessa irraa eegalame beektaa kaleessa nuti gara naannoo sa'a 7-8 booda achi naannoo gara aadaa turizimii san turre achitti ijoolleen Oromoo wal keessa hajarrilleen qopheeffatanii lafa kaa'aniitiin lafa keessa nannaqaniitiin jiranillee hedduu jiranii addaan hin baafatanii beektaa. Walumaa galatti sa'a booda yeroo nuti achi kaanee gara sa'a 10 achi kaanee yeroo nuti mana geenyu ijoolleen nuti yeroo sana achitti harkaa turre sun hundi qabaman jedhanii suni waan dhugaati amma ijoollee iddoo salphiin hin dalagu kaanii kuyyuu kaanii bilbilaa fi ture. Hawwi dhuma irratti yoo yaada qabaattee fi akkasuma dhaamsa yoo qabaatte carraa dhumaan sii kenna. Dhaamsi laatee Oromoon qabsoo isaa irratti jabaataa dhufee jira. Ammallee wanni amma har'a nurra raawwate kunillee waanuma qabsoo ta'e nu jabeessu. Kanaafuu gallee rafuu hin qabnu jechuudha. Lama dhabuu hin qabnu jechuudha. Tana dabarfachuu barbaada. Ammoo haallee amma nurra godhamaaru kuni Oromoo hundarra godhamaaru kuni ni sabra. Waamaatu qulqullaa'uudhaaf gizee nuti hafuu takka baafannee jechuun bilisummaa xiqqoo takka agarree san keessa akka waan hundi nu ta'e laakiin garuu waan hafe jiraadha tana rabbiin jidduudhaan waan akkana kanaan nutti fide qulqullaa'aatuma deema beektaa. Fuulduraaf waa'ee dubaraa deemna. Kanaafuu Oromoon bakka hunda jabaatee qabsoo kanarratti tajuraa qabaachuu akka qabnudha. Sanuma walii dabarsina. Kana Oromoon nu beekee jira. Kana walii dhaabu isarra taa'u kun argee jira waan ta'eef galee rafuu hin qabnu. Galatoom hawwii gala. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya kan lammii miidiyaa kan taatan kan biyya alaa biyya keessa jirtan odeeffannoo keenya guyyaa har'aa dhageeffachaatiin jirtan hundumti keessanuu. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya odeeffannoo gama biraatiin ammoo irreechi bara 2020 yookaan akka Itoophiyaatti 2013 kan kabajamaatiin oole haala qaanii ta'een haala gaddisaa ta'een haala suukaneessaa ta'een kan kabajamaatiin oole ayyaanota biraa irraa kan adda ta'ee fi kan seenaa biyya kanaa keessatti hin dalagamne ta'ee akkasuma ayyaana hayyoonni gootonni Oromoodhaa keessa hin jirree fi kan gootonni Oromoodhaa keessa hidhate darbamanii akkasuma ayyaana weellisaan beekaman kabajamaa fi jaallatamaan Haacaaluu Hundeessaa kan yeroo baay'ee ayyaana kanaa fi kan kana fakkaatu irratti hirmaachuudhaan seenaa guddaa dalagaatiin ture innis irratti argamu dhabuudhaan hayyoonni hidhamuudhaan ummanni Oromoodhaa gadda guddaa fi yaaddoo guddaa keessanii kan kabaje ta'ullee egaan gama biraatiin ammoo warroonni qaqqaaliin ummata kanaaf wareegama guddaa kaffalan kan akka Kaafiyaaloo kan miila lamaan qabsoo kanatti dhaban isaan illee seenuu dhorkamanii kan guyyaa guutuu rakkachaatiin turan odeeffannoo qabna. Gama biraatiin ammoo weellistoonni gurguddoon Oromoon ni qabne jedhanii yaadan hundumti isaaniiyyuu kan akka bakka irreechaa akka hin dhaqqabnee fi akka hin geenne
isaan illee dabalatee qeerroof qarreen hedduulleen kan ayyaana kanarraa ittifamaatiin turan akkasuma kanneen hedduun jumlaadhaan hidhatti guramaatiin ulan ta'ulleen odeeffannoon garagaraa dhaqqabni qabna kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan horaa bulaa deebanaa dagaagaa daraaraa isin jechaatiin barri bara gaarii tokkummaa kan jaalalaa kan guddina kan qabaatu kan diin itti kufuu kan lammiin itti jabaatuu fi wal jabeessuu kan tokkummaa kan jaalalaa kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota odeeffannoo handhuura magaalaa Finfinnee irraa qabnu tana fakkaatti odeeffannoo biraatiin hanga walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti nagaa isiniif hawwine.